ስትነሳና ማታ ማታ በጊዜ ስተኛ እንዴት ደስ እንደሚ Hayo buleeyyan kiyyaa nageenyi fi jaalalli waaqayyo iddoo jirtaniif lafa jirtanitti isinii fi abayyatuun isiniin jedha. An obboleettiin keessan nagaa kootii micayyoon tun ammaa jechuudha. Ishiin ammaa Amaariffa yookiin madaam ishee Amaariffa hin beektu yookiin immoo Oromiffa ni beektu jetteeti ishiin kan dubbattu jechuudha. Garuu immoo jechuudha isaanii afaan keenya karaa Arabiffaatti ni inas torgomama jechuudha. Amaariffi karaa Arabiffaatti, Oromiffis karaa Arabiffaatti ni torgomama jechuudha. Innaa kanaafiyyuu wanna kanarraa osoo wanna kanarraa xiniqqaaqee ofiif gootanii waan hin taane oduu hojjechuu baattanii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Innaa iddoo jirtanis of ilaalaa. Maaliifin mana isaanii keessa taatanii oduu mana isaanii keessa hojjettanuu harka isaanii keessa jirtu isin amma jechuudha guutumaan guutuutti jechuudha. Maaliifin innaa kanaaf amma mana namaa jirtutti xiniqqaaqee ofiif gochuun immoo sirra jira jechuudha. Innaa kanaaf immoo waan hin taane gochuu, viidiyoo hin taane hojjechuu, haasaa hin taane taasisuu, waan adda addaa gochuu jechuudha. Kun maa inni ofumaaf rakkina ofitti fiduu jedhama. Kanaaf guutumaan guututti rakkina kan ofitti fidu eenyunni matuma keessani jechuudha. Kanaaf ijoolleen tokko tokko rakkoon nurra ga'ee kan jettan ofumaaf rakkina ofitti fidu jechuudha. Kana viidiyoo kana gootanii bakka amma fakkeenyaaf micayyoon tun amma maal jetti yeroo ishiin ganama daftee hirribaa ka'uu baattee fi galgala daftee yoo gizee arraftee kan baay'ee dasnatti jedhu jetti ishiin amma jechuudha. Kanaaf amma hojjechiistu ishii kuni sa'aatii barbaadde yoo kaatee sa'aatii barbaadde yoo raftee wanni ishii tamalakkatuumtu hin jiru. Maaliifin tuni hojjettuudha waan ta'eef hojjechuudha kalas hojiidha waan ta'eef hojiidhaaf dhufte waan ta'eef mana ishii keessa jirti harka ishii keessa jirti waan ta'eef hojii ishii qofa hojjechuudha malee sa'aatii barbaadan haa rafan sa'aatii barbaadan haa ka'ani bakka kalas maaltu isin galchisin homaayyuu isin hin galchu hojii keessan hojjedhaa sirees ta'aatii nyaata keessan nyaadhaa qulqullina keessan of eegaa na bakka ofitti amanamummaa qabaadhaa isin jechuudha malee isaan ofuma keessan isaan tuttuqxaniit booda rakkina ofirrumatti fiddu jechuudha. እና ስለዚህ ማለት ነው መዳም ቤት ያላችሁ ልጆች ራሳችሁ ጥንቃቄ ብታረጉ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ማለት ነው። በጣም አሁን እቺ ልጅ በጣም ነው ጥፋት ያደረገችው በእኔ በኩል ማለት ነው። ለምን አይባልም እና አማርኛም ይተረጎማል ኦሮምኛም ወደ ሀረብኛ ይተረጎማል ሁሉም ነገር ማለት ነው። እነሱ ያስተረጉማሉ አያውቁም ብላችሁ ሌላ ነገር ስህተት አትስሩ ሌላ ቃላቶች አትጠቀሙ እና ራሳችሁን ብትጠብቁ በጣም ጥሩ ነው እላችኋለሁ። እሺ እና እንደዛ ነው በቃ እና ራሳችሁን ጠብቁ ስራችሁን ስሩ በስርዓቱ ምግባችሁን ብሉ እና ከዚህ በተረፈው በቃ ክብራችሁን አስጠብቁ እና ይሄን እየሰራችሁ ይሄን እያወራችሁ ክብራችሁ ቢያንስ ምንድነው? እና ደግሞ ለራሳችሁ ነው ጥፋት ምን አገባችሁ ቢተኙ ባይተኙም የነሱ ቤት ነው ያለሽው በፈለገችበት ሰዓት ብትነሳ በፈለገችበት ሰዓት ብተኛ ምንም ያገባን ነገር የለም ሁላችንም ሰራተኛ ነን። ስለዚህ ስማችሁንም አትርሱ ሸቃሊቶች እንደዛ ነው የምንባለው ሸጋላ ካለስ እንደዚህ ነው የምትባሉት ሁላችንም እንደዛው ነን ስማችን እንደዛው ነው በቃ ጥሩ ስም እንኳን በጥሩ ስም እንኳን አይጠሩንም ዱጋን ሲን እንጀ መቃ ጋሪ አንሬኑ ንዋመን ጀቹudha መቃ ጋሪ ሬህኒ ቀምኑ ብየ ኦርማቲ መቃ ጋሪዳን ይዋመም ከናፊሞ ኦሶ ኩኒ ጅሩ በቃ ኮንፊደንስ ይሄ ቀባዱቲ ሆጂ ከሴራን ወጀዱ ስለዚህ ማይሆን ነገር አትስሩ ማይሆን ቪዲዮ ማትስሩ በቃ ለራሳችሁ ነው ችግር ራሳችሁ ላይ የምታመጡት ማለት ነው። እና እንደዛ ነው እህቶቼ እውነቴን ነው የምላችሁ በጣም ነው አንዳንድ ልጆች በጣም ነው በቃ የሆነ በቃ ማይሆን ቪዲዮ ምትለቁት ማይሆን ስራ ማይሆን በቃ ምን እንደምላችሁ አላውቅም። ስለዚህ ይሄ ነገር ቢቀር ጥሩ ነው እላችኋለሁ። እሺ እና አከሲኒ ሲኒንጀል ኦቡሌየን ኪያ ዱጋራፒን ሲኒንጀል ማሊፊን መቃን ኬኛ ሂምበሬዱ ወኑ እንዲኬኝ ሂምበሬዱ አማ ፌሲ ጃለተን ኢሳን ጀቹዳ አማ ፌሲ ጃለተን ሳኔሳኑማ alagaan bootaas haa ta'u hin jenne kanaafiyyuu isin immoo hojii keessan hojjettanii seeran konfidensii mataa keessanii qabaachuu qabdu bakka maaliif
Maaliif amma fakkeenyaaf ijoolleen keenya tokko maa inni seetan osoo bilbila harkatti qabatanii jirtanuu yeroo ishiin dhufte madaamin keessan yeroo dhufte bilbila darbattu. Wanna gootaniif kaan isin wallaalchisa. Maaliif akkasitti rifattuufi? Maal isin godhu isaan? Indee dhugaa rabbiin isin jedha maaltu isin rafachiisa? Konfidensii mataa keessanii qabaadha bakka. Hojii keessan seeran isa hojjettanii hojii keessan erga hojjettanii seera keessan erga eegdanii erga of kabachiistanii maa inni kan isin arbatabbatuuf? Ijoolleen tokko tirbat jettu bakka. Maa inni akkana isin godhuuf? Taragaaggaa bakka. Maaltu isin rifachiisa? Yeroo nyaattanis nyaadhaa bakka ni hojjettu nyaachuu qabda hojjettaa nyaachuu qabda bakka nyaadhu. Hatteen nyaatin fillafiituma nyaadhu bakka. Maaliif ni hojjetta waan ta'eef ni nyaattas. Kanaaf waan akkasiiti. Ofuma keessaniif dubbii ofitti fidduu nagarii ofitti fidduu. Dhugaan isin hin jedha ijoolleen keenya shamarranii tokko kassafuu gatee sin jira. Kassafuu beeku sin jira. Kan akka hin taane isa godhu sin jira. Kan immoo ragaa jedhee hojii isaa hojjetus ni jira. Meeqa argina miidiyaa kanarratti dhugaan isin hin jedha meeqa argina maaf akkas taana? Maaf iddoo keenya irraa affannu? Bakka maaliif iddoo keenya irraa affannu? Maaliif biyyaa baane? Of jijjiiruuf miti? Of jijjiiruu haja ta'eef mataa keenya gadi qabannee hojjechuu abaaramnus eebonnus beelofnus hojjechuu haa tokkitti erga biyyaa baatetti hojii kee hojjedhu bakka. Gana viidiyoo biraa hojjechuu, gana waan biraa haasa'uu, gana hojjechiistuu keetiin waan biraa jechuun akkas naan jettime, akkana naan jettime. Kift akkitti nama aarsitan dhugaa rabbii ofuma keessanii balleessitanii madaamin koo akkana naan jettime, akkas naan jettime jettu. Baga isiniin jette. Dhugaan isiniin jedha. Viidiyoon taan hojjettanii xinqaaqee odoo ofii gootanii isiniif fayya bakka. Inni akkasiin isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Kanaafiyyuu immoo of eeggannoo dhiqadhaa immoo. Dhiqadhaa nyaata keessan nyaadhaa tsidaatii keessan eegaa. Ishee isaan amma maal ni seete? Shaampoo, koondishinarii minaa kasii kennan akka ittiin dhiqattuufi. Malee akka goda keessa ol keessuuf dhiqadhuuti bakka fataa jedhe bakka. Zanaa of godhi. Nyaata kee nyaadhu of kabachiisi. Bakka maanni kan rifattus maanni wanni si arbatabbatuuf. Hin atteemoo hin sobde bilbila birrii keetiin bitatte kan fuute hukaa keessa takka achi darbatte yoo madaamii kee argite maal si ciniinti seetemoo? Erebasmaam ijoolleen tokko yaaduma akkanuma xurumbaa keessan hafuuftu malee miidiyaa kanarratti wannoon qabdanii dhugaa konfidensii mataa keessanii hin qabdanii. Garuu arrabni keessanii bafaxaadhisin arrabni keessan meetiraan lakkaa'ameen dhumu. Dhugaan isin hin jedha. Garuu odoo waan tokko isinitti dhufe ለፈልጡ በጣም ነው የምታስጠሉት እንደዚህ አይነት ልጆች ማለት ነው። እና ስለዚህ ጥንቃቄ ኦኬ